Kutaa sadii dinagdee Itoophiyaa cabiinsa sirnaa fi furmaata isaa. Boqonnaa 11 dinagdee Itoophiyaa firii fi qormaata guddina isaa. Itoophiyaan waggoottan 28 darban kana keessa kallattii seektaroota adda addaatiin guddina dinagdee fi jijjiirama hawaasummaa galmeessiftee jirti. Waggoottan 28 darban kana dura lakkoobsi uummataa miiliyoona 48 ture. Ammaan kana gara miiliyoona 100tti dhiyaateera. Ammaan kana harka 100 keessaa harki 60 ol ta'u umriin uummataa dargaggoota waggaa 30 gadi jiranidha. Tilmaamni waliigalaa dinagdee yookaan oomisha biyya keessaa GDP bara 1983 akka lakkoobsa Itoophiyaatti biyya kana keessa ture hangi isaa doolaara biiliyoona 7.9 yoo ta'u bara 2010tti immoo gara doolaara biiliyoona 84.4 ta'uun dachaa 10 caalaa guddateera. Uummanni biyya keenya sarara hiyyummaa poverty line jalatti argamu bara 1992 haala keessa ture harka 100 keessaa harki 44.2 hir'achuun bara 2008tti gara dhibbeentaa 23.5tti gadi bu'eera. Haaluma wal fakkaatuun hirmaatni galii dhuunfaa per capita GDP biyya keenya bara 1983 akka lakkoobsa Itoophiyaatti gara doolaara Ameerikaa 164 ture. Bara 2010tti gara doolaara 883tti guddateera. Umuriin jiraachuu fooyya'aa dhufuudhaan jalqaba bara 1980 keessa 47 kan ture. Bara 2009tti gara waggaa 65tti ol guddateera. Gama barnootaatiin ammaan kana uummanni miiliyoona 30 ta'an barumsa sadarkaa adda addaa irratti argamu. Jijjiiramni hawaas dinagdee waggoottan darban keessa dhufan adda dureedhaan mootummaan bajeta mootummaa fi kaapitaala liqii itti dhangalaasuun tajaajila hawaasummaa adda addaa fi misooma bu'uuraa babal'isuuf yaaliiwwan taasiseen kan argamanidha. Sadarkaa idil addunyaatti sababa hiriira tarree dandeettii haarawaa uumameen guddina argameef haala mijataa ala keessaa uumeera. Haaluma kanaan liqii faayinaansii misoomaa daran olaanaa ta'ee fi liqiin guddaan argameera. Biyya keessattis karaa baankiiwwaniitiin maallaqni funaanamanis investimentiif deeggarsa guddaa ta'eera. Waggoottan darban guddina dinagdee saffisaa fi walitti fufiinsa qabu kan galmeessifame ta'us rakkoowwan hedduu fi cabiinsa caasaa qaba. Cabiinsi caasaa dinagdee kana sababoota isaa mallattoowwan isaa irraa adda baasuun beekuun rakkisaa ta'uun isaa ifadha. Rakkinoonni bu'uuraa turanis qaala'ina jireenyaa, fedhiin qusannaa fi investimentii wal sumachuu dhabuu isaa, karoora dhabuu fi harca'iinsa pirojektoota mootummaa, dadhabuu daldala biyya alaa fi hir'ina jijjiirraa maallaqa biyya alaa, hir'ina bajataa, harkifannaa ce'umsa jijjiirama caasawaa, daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii fi kan kana fakkaatan tarreessuun danda'ama. Haa ta'u malee rakkoowwan qeenxeen tarreeffaman kunneen of danda'anii kophaatti kan dhaabbatan osoo hin taane madda dadhabina dinagdee murtaa'aa keessaa kan waraabamanidha. Dabalataanis mallattoo dhibeewwan bu'uuraa wal keessa jiranii tokkoo fi lamaati. Kanaafuu biyyi keenya waggoottan darban haalli dinagdee haalonni rakkisoo fi qormaata turanii fi mallattoowwan cabiinsaa diriirsanii ilaaluun dhibee bu'uuraa fi ka'umsa dhibee sanaa adda baasuuf nu gargaara. 11 guddina dinagdee fi fayyadamummaa haqa qabeessaa. Guddina dinagdee sadarkaadhaan kan uummata fayyadu ta'uu qaba. Gama kanaan rakkooleen bu'uuraa deddeebi'anii biyya keenya mudatan ol ka'iinsa gatii fi qaala'insa jireenyaa, qoqqoodaminsa qabeenyaa wal madaalaa hin ta'in, carraa hojii amansiisaa fi itti fufiinsa qabu dhabamuu, qulqullina misooma bu'uuraa hawaas dinagdee jiraachuu dhabuun qormaata biyyatti rakkoowwan bu'uuraa ta'anidha. Ol ka'iinsi gatii heddumminaan mul'atu agarsiistuu rakkoo dinagdee tokkodha. Dinagdee keessatti ol ka'iinsi gatii sadarkaa dijiitii tokkoon kan geggeeffamu yoo ta'u, abbootii qabeenyaafis ta'e warra bitataniif akkasumas fayyummaa dinagdee waliigalaatiif filatamaadha. Biyya keenyatti waggoottan darban ol ka'iinsa gatii dijiitii tokkoon daangessuun kallattii imaammata mootummaa ture. Haa ta'u malee ragaaleen jiran akka agarsiisanitti bara 1995 hanga 2010tti baroota bajataa turan keessa ol ka'iinsi gatii giddugaleessaan dhibbeentaa 15 waan ta'eef karooricha milkeessuuf qormaata hamaa ta'ee tureera. Sababa ol ka'iinsa gatii walitti fufiinsaan mul'ate kanaan waggoottan hedduuf gatii dhaabbataa kan qabuu fi
hawaasni bal'aan hiyyeessa ta'e rakkoo kanaaf garmalee saaxilameera. Olka'iinsi gatii waggoottan hedduu kanaaf walitti fufiinsaan isaan mudatu biyyoonni baachuu danda'an baay'ee muraasadha. Biyya keenyatti qaala'insa jireenyaa walitti fufiinsaan mudateef sababni guddaan imaammata maallaqa mootummaa, jeeqama haala qilleensaa biyya keessaa fi haalota idil addunyaa mudatan hundi gumaacha mataa isaanii qabaachuu akka danda'an ni beekama. Haa ta'u malee sababni guddaan olka'iinsa gatii madaalawaa dhabuu fedhii fi dhiyeessii hordofuun irra jireessaan qaala'insa gatii shaqaxa nyaataa waliin kan wal qabate ta'uun isaa jala muramee beekamuu qaba. Qabatamaan akkuma beekamu misoomni fulla'aa fi boqonnaa tokkorraa gara boqonnaa birootti ce'uu jiraachuu kan danda'u guddinni argamu qaamolee hawaasaa gara caala bira yoo ga'ee fi fayyadamummaan haqa qabeessaa fi madaalawaa ta'e yoo mirkanaa'edha. Sochiiwwan misoomaa kallattii tokko fayyadamaa inni biroo immoo daawwataa yoo ta'e nageenyas ta'e dagaagina waliigalaa fiduun hin danda'amu. Dhugaadha adeemsa gabaa bilisaa keessatti qabeenya walqixaa lammiilee beekumsaa fi dandeettii hin qabne misooma irraa walqixa fayyadamtoota gochuun ni danda'ama. Dhugaadha adeemsa gabaa bilisaa keessatti qabeenya walqixaa lammiilee beekumsaa fi dandeettii hin qabne misooma irraa walqixa fayyadamtoota gochuun hin danda'amu. Garuu lammiileen hanga safartuu dandeettiiwwan eerreetiin fayyadamuudhaaf carraa walqixaa akka qabaatan gochuun dirqama ta'a. Mirgi carraa walqixaa argachuu kunis gadi bu'ee qabatamaadhaan akka mul'atu mootummaan tarsiimoo mataasaa diriirsuu qaba. Kun akkuma jirutti ta'ee sababa caasaa seenaa darbeen micciirameetiif gareewwan carraa misoomuu hin qabneef tarkaanfiiwwan carraa misoomuu uumuu fi fudhachuun barbaachisaadha. Sababiin isaas biyya keenyatti guddina madaalawaa fiduun kan danda'amu hojiiwwan misoomaa karaa bu'a qabeessa ta'een lammiilee biraan ga'uun yoo danda'ame qofadha. Guddina dinagdee qulqullina hin qabne rakkinoota isaan qabatanii dhufan keessaa tokko galii lammiilee biyyattii irratti garaagarummaa bal'aan yoo jiraatedha. Safartuu faca'insa qabeenyaa fi galii lammiilee gidduu jiru kan ta'e Gini coefficient biyya keenyaa bara bajataa 2008tti duwwaa tuqaa 33 ta'uun galmaa'eera. Raawwiin kun ija biyyoota Afrikaa birootiin yoo ilaalle fooyyaadha. Haa ta'u malee Gini coefficientiin bara bajataa 2003 ture 0.3 fooyya'ee dabalataa agarsiisuu danda'eera. Irra jireessaan sababni ka'umsa garaagarummaa galii guddina dinagdee osoo hin taane karaa guddinni dinagdee ittiin dhufedha. Babal'inni misooma bu'uuraa liqii mootummaa olaanaa ta'e giddu galeeffatee irra caalaatti kan fayyade abbootii qabeenyaa muraasa kallattii sanarra bobba'an qofadha. Humni namaa bal'aan pirojektoota keessatti qacaramanii hojjetaniif kaffaltii olaanaas ta'e carraa hojii dhaabbataa fi amansiisaan hin uumamneef. Ta'us waan lakkoobsi agarsiisuu olitti gaaffiin lammiilee haala jiru keessatti hammatamuu fi haqaan tajaajilamuuf bal'inaan ka'am. Kunis haala itti aanu keessatti waan xiyyeeffannoo barbaadudha. Qaamoleen hawaasaa hiyyeessa gadi aanaa ta'an guddinacharraa hanga barbaadamu fayyadamuu waan hin taaneef xiyyeeffannoo addaa barbaadu. Guddina dinagdee hordofuun lammiileen sarara hiyyummaatii lakkoobsi isaanii hir'atus gama biraatiin lakkoobsi lammiilee hiyyummaan hamaa keessa jiranii dabalaa akka jiru qorannoowwan jiran ni agarsiisu. Kun wanti inni nutti agarsiisu lammiileen sarara hiyyummaatii gadi turan muraasni sarara hiyyummaatii olitti ba'uudhaan hiyyummaa keessaa ba'anis lammiileen gartokkeen garuu hiyyummaan isaanii garmalee dabaruun asii gadi bu'anii akka gadi fagaatanidha. Inni biraa hubatamuu qabu hiyyummaadhaa ba'uu jechuun jireenya madaalawaa fi mijataa irra ga'uu jechuu akka hin taanedha. Lammiileen hiyyummaadhaa erga ba'anii boodas hojiin misoomaa fedhii isaanii guutuu hin dhaabbatu. Inumaayyuu waan yeroodhaaf sooratan argachuun jireenya qabsoo irratti xiyyeeffate bira darbuun beekumsaan sammuu ofii misoomsuu irratti akka ceen hojii misoomaa itti fufiinsa qabu gaafata. Kallattii kanaan wal'aansoon misooma biyya keenyaa injifannoowwan olaanaa galmeessuus adeemsi nu hafuu baay'ee dheeraadha. Hojii dhabdummaa fi baay'inni uummataa hojii gadi aanaa irratti bobba'anii baay'ee olaanaa ta'uun isaa qormaata ulfaataa biyya keenya mudatan keessaa madda hiyyummaa isa olaanaadha. Hojiin misoomaa uumame hojii dhabdummaa hanga tokko kan hir'ise ta'us namoonni hojii barbaadanii fi carraan hojii uumaman fardaaf lafadha.
keessattuu rakkinni tajaajila faayinaansii fi bittinnaa'uun haala hojmaata investimentii seektaroota dhaabbilee dhuunfaa mudatan carraawwan hojii bal'aa fi amansiisaa hin dandeessifne. Kana malees lammiileen dargaggeeyyii kaka'umsii fi dandeettiin hojii uumuuf qaban horachuunis qormaata carraa hojiitii gadi hin taane ta'ee jira. Carraan hojii babal'achuu kan danda'u namoonni kaka'umsa qaban ofii isaaniitiif hojiin uumanis milkaa'aa fi bu'a qabeessa ta'ee lammiilee birootiif carraa hojii yoo uumedha. Kanaafuu ka'umsa carraa hojii uumuu kan qabu lammiilee hojii uumuu danda'an jajjabeessuudha. Biyya keenyatti waggaa waggaadhaan lammiilee miliyoona 2 ta'antu umurii hojiitiif kan ga'an yoo ta'u, carraa hojii dinagdeen isaaniif uumu miliyoona 1 hin caalu. Yeroo ammaa kana biyya keenyatti lakkoobsi namoota hojii dhabanii miliyoona 10 hanga 14 akka ta'u ni tilmaamama. Kutaan baadiyyaa biyya keenyaa akka ammaan dura hojii dhabdoota of keessaa dhoksee jiraachuu hin dandeenye. Kutaa baadiyyaa biyya keenya keessatti lafa qonnaa dhabuun bal'inaan kan mul'atuu fi hir'inni carraa hojii rakkoo guddaa osoo hin furamin jirudha. Sagantaawwan hojii uumuu yeroo adda addaatti yaalaman bu'aawwan muraasa kan argamsiisan ta'ullee itti fufiinsaan carraa hojii babal'isuuf kan abdiin irra kaawwamu hojii rakkisaadha. Haala kana keessa ba'uudhaaf bu'a qabeessummaan guddina dinagdee gara fuulduraa hojii dhabdummaa haaluma jirurraa uumame furuudhaan akkasumas adda dureedhaan carraa hojii dargaggootaaf uumuun safaramuu qaba. Dargaggoonni guddina dinagdee keessatti fayyadamoo osoo hin ta'in yoo hafanii fi sirni dinagdee hirmaachisummaa keessaa maddiitti yoo isaan baase sababa kanaanis hojii dhabdummaaf yoo saaxilaman kophummaaf saaxilamu. Sababa kanaanis uummata keessaa ba'an ija gaariin ilaaluu dhiisu. Wayita kana ta'u humna namaa boruu biyya kana bulchuu danda'utu qisaasee hafa. Qormaanni qulqullina misooma bu'uura hawaas dinagdee rakkoo ijoodha. Waggoota darban bajata mootummaan ramadeen misoomni bu'uuraa hawaas dinagdee bal'aan diriireera. Kanarraa ka'uudhaan hir'inoonni misooma bu'uuraa biyyattiitti mul'achaa turan gamisaan furamaa dhufeera jechuun ni danda'ama. Qoodni baasii mootummaan misooma bu'uuraa diriirsuuf baase ija dinagdee waliigalaatiin yoo madaalame baay'ee olaanaa fi addunyaa irratti qabeenya ta'uu kan danda'udha. Ta'us qaawwii misooma bu'uuraa Itoophiyaan qabdu baay'ee bal'aa waan ta'eef gara fuulduraattis haga humni danda'eem dhimma kana jabaatanii fuulduratti dhiibuu gaafata. Kun akkuma jirutti ta'e xiyyeeffannaan hanga ammaatti misooma bu'uuraa dinagdeefis ta'e hawaasummaa babal'isuuf kenname qulqullinaaf walqixa hin kennamne. Hir'inni kun tajaajila humna ibsaa, daandii, bishaan, telekoomii, barnootaa fi fayyaa irratti hir'ina mul'atudha. Kanaafuu wayita itti aanutti qulqullina misooma bu'uuraa kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuu barbaachisa. 11.2 gadi dhiisuu dinagdee waliigalaa. Hir'inni wal simachuu dhabuu daldalaa, hir'ina bajataa, wal simachuu dhabuu liqii fi investimentii, hir'ina sharafa biyya alaa fi ulfaatinni liqii fi rakkoowwan dinagdee waliigalaa maakroo ikoonomii kana fakkaatan kanneen biroos adda dureedhaan rakkinoota guddina dinagdeetiin wal qabatanii dhufan akka ta'an beekamus dadhabinni hooggansa tarsiimoo mootummaan qabu itti dabalamee haalli rakkinoonni kunneen wal xaxaa fi hammaataa itti ta'an biyya keenyatti waggoottan darban mul'ateera. Rakkoowwan dinagdee xixiqqaa kana wal simachuu dhabuun madaalli keessaa fi alaa jechuun bakka lamatti qooduun ilaaluun ni danda'ama. Wal simachuu dhabuu madaalli dinagdee keessaa jalatti hir'ina bajataa fi qusannaa biyya keessaa fi investimentiin wal simachuu dhabuun isa bu'uuraatiin. Galiin mootummaa galii biyya keessaa deeggarsaa fi liqii biyya alaa irraa argama. Kana keessaas ga'ee olaanaa kan qabuu fi irra caalaatti amansiisaa kan ta'u galii gibiraatiin. Xiyyeeffannoon imaammata mootummaa inni guddaan galii gibiraa guddisuu fi seektaroota bu'aa misoomaa ol aanaa argamsiisuu danda'an irratti bajata isaa dhangalaasuudha. Biyya keenyatti waggoottan 8 darban galiin gibiraa guddina jajjabeeffamuu qabu argamsiisuudhaan pirojektoota misoomaa gurguddaa adeemsisuu irratti gumaacha guddaa taasisus galiin gibiraa gaheen oomisha biyya keessaa waliigalaa irraa qabu hirrachaa dhufeera. Qabeenyi galii gibiraa bara baraan hirrachaa dhufuusaa qofa osoo hin taane galii gibiraa biyyoota gita guddina biyya keenyaatiin jiranii gadidha. Galii gibiraa guddisuuf bulchiinsa gibiraa ammayyeessuun
bu'uura isaa babal'isuu akkasumas aadaa kaffaltii taaksii fedhii irratti hundaa'e dagaagsuu barbaachisa. Walumaa galatti baasiin bajeta Itoophiyaa harki guddaan hojiiwwan kaapitaalaatiif kan ramadamu ta'uun isaa gaarii ta'ee osoo jiru baasii idileetiif kan ramadamu yeroo mara xiqqaa ta'uunsaa hojiiwwan raawwachiisummaa akka miidhaman taasiseera. Karaa biraatiin faayinaansiin misooma biyya keessaa qofa osoo hin taane liqii biyya alaa irraa illee kan dhufe yoo ta'u biyyattiin dhiibbaa idaa ulfaataa ta'e keessaa akka seentu taasiseera. Walumaa galatti gama galii fi baasii mootummaatiin qormaanni jiru kan argamsiisu laafina galii biyya keessaa funaanuu irratti qabnu. Idaa biyya alaa ofirraa galchuun baay'ee gadi aanaa ta'uusaa akkasumas fedhiin baasii keenyaa yeroodhaa gara yerootti hanga qabeenya galiin keenya itti guddatu olitti dabalaa jiraachuu isaati. Sababii kanaanis hir'inni bajetaa daangaa kaa'ame biraa akka hin darbineef jecha fedhiin akka daanga'u taasifameera. Kunis adeemsa fedhii misooma bu'uuraa lammiileen keenya qaban guutuu keessatti dhiibbaa hir'inaa uumee jira. Gama madaala dinagdee biyya keessaa eeguutiin qusannaa fi investimentii gidduutti walirraa fageenya jiru dhiphisuu hin dandeenye. Qusannaan biyya keessaa fi investimentiin wantoota faallaa walii deemaa jiranidha. Qusannaan biyya keessaa wayita guddatu maallaqichi madda kaapitaala investimentiif oolu waan ta'eef investimentiinis qixuma sanaan akka guddatu eegama. Haa ta'u malee biyya keenyatti guddina qusannaa fi guddina investimentii gidduu garaagarummaa jiru bal'achaa deemaa jira. Investimentii hedduun biyya keessaa maallaqa qusannaatiin osoo hin taane maallaqa biyya alaa liqii fi gargaarsaan aggaamamuun isaa hir'inadha. Qusannaa biyya keessaa sadarkaa mootummaa kaampaaniiwwanii fi maatiitti hanga barbaadame akka hin guddanne qormaata kan ta'e dhimma tokko aadaan sooromuu garmalee dagaagaa dhufuu isaati. Dhimmi tokko aadaan sooromuu garmalee dagaaguu isaati. Ka'umsi keenya hiyyummaa hamaa keessaa waan ta'eef galii yeroo dabalu aadaan haalaan sooromuu dabaluun waan nama dinqu miti. Sababiin isaas dhalli namaa qusannaa caalaa fedhiiwwan bu'uuraa isaa akka guutuuf dursa kenna. Lammiileen galii isaanii hunda yoo hammaate immoo liqii fudhachuu ni sooratu yoo ta'e qusannaan jiraachuu hin danda'u. Qusatanii fi duudhaalee ijaaranii jireenya dhuunfaa fi maatii isaaniitiif qabeenya yeroo rakkootiif ooluu fi dhaloota dhaalchisuu danda'an horachuu hin danda'an. Karaa biraatiin barnoonni maallaqaan wal qabatan qulqullinaanis ta'e bal'inaan hin kennamne. Kunis lammiileen hubannoo waa'ee baankii fi tajaajila maallaqaa qaban daanga'aa akka ta'u gochuun qusannaan keenya hanga barbaadame akka hin guddanne taasiseera. Murtoon qusachuu hubannoon alatti dhimma faayidaa soorachuu fi qusachuu waliin madaaluun kan caalaatti na fayyada jedhan irratti murteessuuti. Gama biraatiin fedhii qusachuu lammiileen qaban kan dhabamsiisu bu'aan dhala qusannaa sababii ol ka'iinsa gatiitiin waan gadi bu'eef akkasumas karaa dhaabbilee faayinaansiitiin tajaajilli qusannaa jajjabeessuu waan hin babal'anneefidha. Gama mootummaatiinis inshuraansii fi hojiiwwan gurgurtaa boondii qusannaa deeggaran diriirsuun bu'aa gaariin kan itti argame ta'ullee haalli hojmaata qusannaa ga'aan waan hin diriirfamneef qusannaan hanga sadarkaa eegamee akka hin guddanne taasiseera. Sababuma kanaan qusannaa biyya keessaa hanga barbaadame guddisuun waan hin danda'amneef qusannaa biyya alaatti garmalee maxxantuu taanee akka jiraannu nu taasiseera. Mudoon kun babal'achaa kan deemu yoo ta'e dhiibbaa biyyoota alaatiif kan nu saaxiluu fi walabummaa imaammataa kan nu dhabamsiisu ta'uu caalayyuu carraan amansiisaa ta'uu fi itti fufiinsa qabaachuu isaa baay'ee xiqqoodha. Agarsiistuun madaala irraa baduu dinagdeen waliigalaa inni biraan madaalli biyya alaa karaa gadi dhiisuu isaa yoo ta'u adda dureedhaan madaalli raawwii baasii fi galii daldalaatiin wal qabataa. Haala sadarkaa oomishtummaa dinagdee biyya keenyaa amma jiruutiin shaqaxootas ta'e meeshaalee misoomaa sochii dinagdee biyya keenyaatiif barbaachisoo ta'an biyya keessatti guutuun waan hin danda'amneef alaa galchuun dirqama ta'a. Kana milkeessuufis dhiyeessiin sharafa alaa murteessaadha. Hir'inni madaallii daldalaa hir'ina sharafa alaa yaaddessaa ta'eef nu saaxileera. Hangi sharafa birri ija maallaqa jajjaboo idil addunyaatiin ol ka'uun isaa daldala alaa caalaa daldala galii bu'a qabeessa taasisuun rakkina mataasaa uumeera. Dhiyeessiin sharafa alaa keenya madda amansiisaa kan ta'e haala raawwii daldala shaqaxootaa biyya alaa fooyyessuurraa haala gadi aanaa ta'erraa gara hallayyaatti deemaa jira. Fedhiin meeshaalee galii dinagdichaa waggaarraa gara waggaatti dabalaa waan deemeef
garaagarummaa sodaachisaan daldala galii fi baasii gidduu jiru baay'ee olaanaadha. Kanaan wal qabatee hir'inni sharafa alaa nu mudate madaala kaffaltii iddoorraa warraaqsuu caalayyuu rakkinoota bulchiinsa imaammata maallaqaatiin wal qabatan kanneen biroo hammeessuun isaas waan hin hafne. Jabana galiin daldala baasii shaqaxoota keenyarraa argannu raawwii ol'aanaa galmeessee galiin argame doolaara biiliyoona 3 hin caalle. Galiin daldala baasii keenyaan gaheen dinagdee waliigalaa irraa qabu waggoottan 7 darban walumatti aansuun gadi bu'aa dhufeera. Baasii daldala galii faayinaansiin deeggaruu fi guddina dinagdee itti fufiinsaaf wayita kana yoo xiqqaate hanga amma qabnu dachaa 6 nu barbaachisa. Daldala baasii shaqaxoota har'aa galiin argannu ida'amee galii boba'aa waggaa tokko ammaan kana biyya alaarraa argannu baasii isaallee nuuf hin haguugu. Haala kana keessatti misooma itti fufiinsa qabu fiduun qormaata ulfaataa ta'a. Karaa biraatiin oomishaalee baroota walitti aanan hedduudhaaf alaa galchaa turre keessaa hedduu isaanii biyya keessatti hoogganuu hin dandeenye. Keessattuu oomishaalee qonnaa fi kanneen industirii sasalphaadhaan oomishaman biyya keessatti hoogganuu osoo qabnu alaa galchuu itti fufnee jirra. Biyya qamadii oomishnu taanee osoo jirru waggaa waggaadhaan qamadii gara toonii miiliyoona 1 sharafa alaa kaffaluun alaa galchuun miidhaa olaanaa qaba. Garbuu biiraa biyya keessatti oomishnee warshaaf dhiyeessuu osoo qabnu biqila garbuu biiraa hagana hin jedhamne alaa galchuun keenya doolaarii kaffallee uummata biiraa obaasuudhaan tokko waggaa waggaadhaan maallaqa doolaara miiliyoona 400 hanga 500 baasuudhaan zayita nyaataa biyya alaatii galchina. Midhaan zayitii adda addaa oomisha zayita nyaataatiif galtee ta'an atara zayitaa, suufii, nuugii fi talbaa fi kan kana fakkaatan oomishuuf haala biyyoolessaa mijataa ta'e osoo qabnu kallattii kanaan of danda'uuf xiyyeeffannoo itti kenninee hojjechaa hin jirru. Dabalataanis karoorri akaakuu daldala alaa baay'isuuf qabames bu'aa barbaadame hin argamsiifne. Jijjiiramni imaammata yeroo yerootti taasifnus gatii qarshii hir'isuu, oomisha alatti erguuf deeggarsa kennuu fi kan kana fakkaatan bu'aa barbaadame argamsiisuu hin dandeenye. Oomisha shaqaxoota alatti ergamanii biyyoota dinagdee wal qixaa biyya keenyaa qaban waliin yoo dorgomsiifnellee baay'ee gadi bu'aadha. Karaa qabanneen yoo itti fufne sadarkaa oomishtummaa biyyoota ollaa fakkeenyaaf Keeniyaa birallee ga'uuf waggoota hedduu nutti fudhata. Oomishtummaan yoo guddannee fi akaakuun oomisha biyya alaatii ergamanii baay'inni isaa yoo heddummaachuu baate tarkaanfiiwwan onnachiiftuu adda addaa qofa fudhachuun dhamaatii gatii hin qabnedha. Akkasumas daldala alaatti danqaa kan ta'an haalli gumrukaa, loojistikii fi haala biirokraasiin wal qabatan fooyyessuun barbaachisaadha. 11.3 qormaata qulqullina guddina dinagdee. Guddinni qulqullina qabu tasgabbaa fi itti fufiinsa kan qabu oomishtummaa kan guddisu carraa hojii amansiisaa kan uumu hiyyummaa kan dhabamsiisuu fi haala jiruuf jireenya fooyya'aa kan fidudha. Guddina dinagdee galmeessuun walumaa galatti guddachuu dhabuurra fooyya'aa ta'us guddina dinagdee akaakuu adda addaatu jiru. Guddina tokko tokko qabeenya uumamaa seeraan ala fayyadamuudhaan yookiin dhaloota dhufuu irratti idaa hin barbaachifne tuuluudhaan argamuu danda'a. Guddina tokko tokko immoo sadarkaa fi yeroo barbaadametti hiyyummaa kan hin balleessinee fi gama hedduudhaan carraa hojii kan hin uumne ta'uu danda'a. Akaakuuwwan guddinaa kallattii sirrii kaa'ame keessatti hin raawwatamne itti fufiinsa kan hin qabne mul'atanii kan badanii fi dheebuu misoomaa uummanni isaanii qabu kan hin baafnedha. Guddinni biyyoota murtaa'anii addunyaa kanarraa arginu immoo itti fufiinsa kan qabanii fi uummata isaanii rakkoo keessaa kan baasedha. Fakkeenyaaf haala dinagdee tibba waraana biyya Iraaq ilaaluun hiikaa misoomaa sirreessuun baay'ee murteessaa ta'uu isaa nu agarsiisa. Akkuma beekamu biyyi Iraaq akka lakkoobsa Awurooppaa bara 2003 weerara Ameerikaa jala turte. Tibba waraanaa kana biyya isaaniitti lubbuuwwan hedduun darbeera. Godaansi hedduun raawwateera. Mancaa'insi qabeenyaa fi misoomaa bu'uuraa akkasumas bittinnaa'uun sirna jireenyaa hawaasummaa dhaqqabeera. Haa ta'u malee safartuun guddina dinagdee baramaniin dinagdeen biyya isaanii yoo safaramu waggoottan hedduu tibba sana duraa duubaan jiran keessatti oomishni waliigalaa biyya keessaa guddina waggaatti 54% ta'uu qabu. Kunis kan nutti agarsiisu guddina qofa safaruun kaayyoo misoomaa isa jalqabaa godhatanii ka'uun
fedhii jiruu fi jireenya lammiilee fooyyessuu fi badhaadhinaa olitti tarreeffaman akka dagannu taasisa. Guddina dinagdee biyya keenyatti walitti fufiinsaan galmaa'ee ulaagaa safartuu guddinaatiin madaalamuu qaba. Kana gochuun mallattoowwan dhukkuba dinagdee armaan olitti eeraman cuunfuudhaan ka'umsaa fi maalummaa isaanii hubachuuf nu gargaara. Dinagdeen biyya keenya dijiitii lamaan guddachaa ture liqii mootummaa biyya alaa fi liqii biyya keessaa olaanaa ta'e irratti kan hundaa'edha. Burqaa guddinichaa isa jalqabaa kan ta'e baasiin mootummaa liqii olaanaa fi gargaarsaan kan haguugamedha. Kanaa olitti iyyuu dhiibbaan idaa biyya keenya sadarkaa olaanaa irra ga'eera. Guddinni dinagdee adda dureedhaan fedhii waliigalaa irraa kan maddee waan ta'eef fedhiin soorachuu qooddattoota dinagdee biyya keenya akka qaala'u godheera. Karaa biraatiin dhiyeessiin dinagdee gama qonnaa fi oomishtummaan sababa hir'ina oomishaa qabuuf dadhabaadha. Kunis dadhabuu daldala oomishaalee alatti erguu fi qaala'uu fedhii oomisha galiitiin jeeqamuu sharafa alaa uumeera. Hir'inni sharafa alaa humna idaa biyya alaa ofirraa kaffaluu keenya dadhabsiiseera. Guddinni geggeeffame misooma bu'uuraa hawaas dinagdee kan murteeffate waan ta'eef gama tokkoon humni oomishaa barate hedduun uumamus guddinicha keessa carraawwan hojii uumaman amala yeroo qofa kan qabu. Kanaafuu guddinichi carraa hojii itti fufiinsa qabu ta'ee hanga barbaadamee dhaabbataadhaan hin uumamne. Walumaa galatti fedhii sooratummaa sababa baasii mootummaatiin taasifamee fi oomishtummaan dhaabbilee dhuunfaa dagaaguu dhabuun wal simannaa dhabuu dhiyeessii uumameen guddinni dinagdee waggoota hedduudhaaf ol ka'insa gatii uumeera. Ol ka'insi gatii walitti fufiinsaan uumamuu uummata hiyyeessa galii dhaabbataa qabu irratti qaala'ina jireenyaa baay'ee ol'aanaa ta'e uumeera. Mallattoowwan cabiinsa dinagdee kunneen kan wal keessa jiranii fi hidhata cimaa qabanidha. Kanaafuu furmaata furtuu cabiinsaa ta'e adda baasanii furmaata itti kennuun barbaachisaa ta'a. Haaluma kanaan madda guddina dinagdee biyya keenyaa yoo ilaalle dinagdee biyya keenyaa walitti aansuudhaan guddachaa ture liqii fi gargaarsa mootummaa biyya keessaa fi biyya alaa baay'ee ol ta'e irratti kan hundaa'edha. Guddinni kun fedhii waliigalaa keessaa adda dureedhaan baasii mootummaa gahee guddaasaa. Guddinni kun fedhii waliigalaa keessaa adda dureedhaan baasii mootummaa gahee guddaasaa qabateen kan hoogganamedha. Guddinni akkanaa sadarkaa wixinee yaadaatti dinagdee keessatti fedhii bal'aa fi taatota dhaabbilee dhuunfaatiif carraa gabaa uumuudhaan dhiyeessii akka babal'atu irraa eegama. Haa ta'u malee haala qabatamaa biyya keenyaatiin ce'umsi kun harkifataa ta'uu danda'eera. Guddina bu'uuraa fi hundee jabaa qabu fiduuf dinagdeen dhiyeessii waliigalaan kan geggeeffamu ta'uusaa filatamaadha. Mootummaan alattis gabaa oomishtoota tajaajilaa fi shaqaxaa uumuun bal'inaan oomishtummaatti seenuu isaaniitiif guddina isaan fidan filatamaadha. Haa ta'u malee haala qabatamaa waggoottan guddinaa gara jalqabaa keessatti dhaabbileen dhuunfaa cimoo ta'an hin ijaaramne. Hooggantummaa isaa mootummaan fudhatee kallattii guddinaa fedhii irratti hundaa'e hordofuun isaa dhimma filannoo miti. Hir'inni kan uumameef mootummaan raawwii ga'umsa qabu kan idaa keessaa saffinaan ba'uu dandeessu hojjechuu dhabuu isaa fi guddina itti fufiinsa qabuuf filatamaa kan ta'e guddina dhiyeessii bu'uureffate osoo lafa hin qabatiin fashalaa'uu isaati. Kana waan ta'eef gama tokkoon oomishtummaa biyya keessaa fedhii biyya keessaa guddatee jiru guutuu uumamuu dhabuu isaatiin gama biraatiin immoo mootummaan baasii hamaadhaaf waan saaxilameef sharafni alaa baay'ee daanga'aa ta'e kanaan argamu oomisha galii waan ittiin bituu fi liqii kaffaluu irraa oolchuuf dirqameera. Kanaafuu guddinichi milkaa'ina duraan qabu eeggatee fuula duratti deemuuf karaa faayinaansii misooma biroo filannoof ta'u cirachuun barbaachisaadha. Gahee mootummaan misooma irratti qabu naamusa akka qabaatu ta'uu qaba. Guddinichi oomishtummaa itti fufiinsaan guddisuu kan giddu galeeffate yoo ta'e jeeqamuun hawaasa dinagdee uumamuu hammaataa ta'uun isaa waan hin oolledha. Dimshaashumatti mata duree darbe keessatti murtaa'aa ta'uu dinagdee biyya keenyaa furuuf hidhata gabaa biyya keessaa fi biyya alaa ifaa fi dorgomsiisaa ta'e ijaaruutu nurraa eegama. Kanaaf boqonnaa itti aanu keessatti dhimmoota shoorri dhaabbilee dinagdee biyya keessaa fi qajeelfamoota isaanii sakatta'uu dandeessan bal'inaan irratti dhiyaatanii jiru.